Today we are going to learn fundamental of accounting one. Fundamental accounting one inni jedhamu kun afaan Oromootiin yeroo ibsamu fundamental jechuun akkuma beekamu ka'umsa waan tokkooti. Akkuma nuti yeroo uumamnu ka'umsi keenya haadhaaf abbaa keenya ta'e ka'umsi ilmoo namaa akkuma nama ta'e san ka'umsi barnoota accountingii fundamental accountingii jedhamee beekama. Namni fundamental accountingii kana sirriitti beeke sirriitti qalbeeffata koorsiiwwan itti aananii dhufan salphumatti hojjechuu danda'a. Salphumatti beekuu danda'a jechuudha. Fundamental kana namni hubatin namni fundamental bu'uura ka'umsi koorsichaa fi ka'umsi digriin accountingiin kennamu kan sirriitti hin qalbeeffanne barnoota biraa beekuun isarratti baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu fundamental kan jedhameef bu'uura accountingii jechuudha. Bu'uura accountingii keessatti wanti ilaalamu hedduutu jira. Fakkeenyaaf barattoonni chaapterii jalqabaa irraa yeroo eegalan chaapteriin boqonnaan inni jalqabaa seensa accountingii yookiin immoo introduction to accounting jedhamee eegala. Seensa boqonnaa kanaa irratti barattoonni kaayyoo boqonnichaa sirriitti beekuun isaan irra jiraata. Kaayyoo boqonnichaa inni jalqabaa barattoonni egaa boqonnaa kana xumuraniin boodatti wanti isaan beekuu qaban jalqaba wanti isaan beekuun isaan irra jiraatu jalqaba irratti accounting jechuun maal jechuudha isa ibsuu danda'utu isarra jiraata. Barataan tokko chaapterii kan ergaa barateen boodatti accountingii maal akka ta'e ibsuun yookiin immoo hiika itti kennuun isarratti jiraata jechuudha. Yookiin hin ta'in taate immoo kaayyoon koorsicha kanaa galmaan keenya jechuudha. Lammaffaa barataan tokko egaa chaapterii yookiin boqonnaa kana xumureen booda kan inni beekuun isarra jiraatu ragaan wayin odeeffannoon accountingiin qopheessu eenyu fa'aatu itti fayyadamuu qaba. Fayyadamtoon ragaa yookiin immoo odeeffannoo accountingii accountantiin dhiyeessu accountantiin tokko dalagii xumuree report yookiin immoo gabaasa godhu irratti fayyadamtoonni ragaalee sanii fayyadamtoonni odeeffannoo sanii eenyu fa'a akka ta'an adda baafachuun isarra jiraata. User of accounting. Akkasumas faayidaa accountingii beekuun isarra jiraata jechuudha. Maaliif akka fayyadu, eessatti akka fayyaduuf, maal fa'a, eenyu fa'a akka fayyadu beekuun isarratti dirqama jechuudha. Barataan chaapterii kana baratee xumura. Sadaffaa irratti explain accounting standards and measurement principle. Akkuma beekamu namni tokko jiraachuudhaaf maal isa barbaachisa? Uffachuu isa barbaachisa, nyaachuu isa barbaachisa, akkasumas immoo mana keessa jiraatu qabaachuu isa barbaachisa. Irra darbee maatii tokko wajjin jiraachuuf namni tokko ollaa tokko wajjin jiraachuuf akkaataa ollaan itti bulu heeraaf seera ollaan tumatetti buluu qaba jechuudha.
Akkaawuntiinginis kanuma. Waa tokko dalaguudhaaf akkuma lafa qotuuf qonna lafaa beektu baay'een keessan akkuma lafa qotuuf qotiyyoon barbaachisu akkuma lafa qotuuf inni harkisaa barbaachisu san kana keessa yoo qonna irratti baate harkisaan hin jiraate lafa qotuu hin dandeenye. Akkasumas akkaawuntiingi istaandardii tokko tokkoon hordofuutu sirra jiraata jechuudha. Bu'aa fiduudhaaf istaandardiin isaanii maal fa'aadha? Heeraaf seerri akkaawuntiingiin hordofu maal fa'aadha? Maal fa'aan isa safarra? Fakkeenyaaf namni tokko qalama bittee riippoorti godhu yoo siin jedhan qarshii bittee riippoorti goota malee galmee irratti qarshii qalamaan bittee barreessita malee qalama achirra hin keettu jechuudha. Measurement maal fa'aan safaru? Qabeenya kee maaliin safartee kaa'achuutu sirra jiraata kan jedhu isa beekuun sirra jiraata jechuudha. Kabiraammoo explain monetary unit assumption and economic entity assumption isaan jedhaman kana sirratti adda baafachuu qabaata baratan tokko. Monetary unit assumption inni jennu akkuma duratti ibsisan measurement principle dha. Measurement principle kun monetary unit assumption kan jedhamu kan waan kamiyyuu taanaan mallaqaan safaruutu sirra jiraata jechuudha. Waan kamiyyuu ta'u. Kabiroo economic entity assumption inni jedhamu immoo namni tokko yoo biizinesii tokko banate yoo biizinesii tokko qabaate wanta biizinesii keessaa baasee itti fayyadamu tokko tokkoon galmeessitu sirra jiraata jechuudha. Karaa birootiin immoo fakkeenyaaf ati biizinesii wayii banuuf yoo kadeemtu ta'e biizinesicha keetiif baankii irratti akkaawuntii addaa banutu sirraa eegama jechuudha. Akkaawuntii kan kee qabaachuu fakkeenyaaf akkaawuntii fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa ta'uu malta. Yoon immoo biizinesii garaagara 2-3 ol qabaachuu malta. Yeroo kanatti fakkeenyaaf yoo hojjetaa mootummaa taate biizinesii qabaatte akkaawuntiingiin wanti inni jedhu economic entity assumption kan isin jedhu akkaawuntii damooza keetii fi akkaawuntii biizinesii keetii daftara akkaawuntii biizinesii keetii tokkoon godhini jechuudha. Maaliif biizinesichi sun daldaltee meeqa akka argatte kasi agarsiisu yoo adda baaste keetti. Galii meeqa akka argatte qarshii meeqa akka kisaaraan sirra ga'e beekuudhaaf biizinesiin sadii yoo jiraatan biizinesii sadiiniifuu akkaawuntii garaagaraa qabutu sirra jiraata. Maaliif isa kamtu sirriitti bu'aa buuse biizinesii isa kamtu nakassarse kan jedhu sirriitti adda baafachuu sirra jira. Economic entity assumption kan jedhamu kan ibsa jechuudha. Abbaan qabeenyaatiin biizinesii daftarri akkaawuntii isaanii garaagara ta'utu sirra jiraata jechuudha. Kabiraammoo explain the clear opportunity in accounting inni jennu immoo nam tokko akkaawuntiingii yoo barate maal fa dalaguu akka danda'u kan ibsu jechuudha. Barattoonni kana beekutu sanarra jiraata. Kabiraa status accounting keejin kan jedhamutu jira. Keejiniin accounting akkuma herrega irratti beektan san akkuma biizinesii general business kutaa 11 irratti warra baratan san accounting keejinii isaanii akkuma y is equals to mx plus b akkuma jedhamu san accounting isaanii keejin kan jedhamu masmaruu kanaadha. Isa sirriitti baruutu sararuma kana isa sirriitti baruutu sinirra jiraata. Akkanumatti akkasumas keejin kana keessa maal fa'aata akka jiran beekuu fi isaan immoo sirriitti ibsuu isin gaafata jechuudha. Kan biroo immoo analyze the effect of business transaction on the accounting equation. Transaction jechuun wal jijjiiruu jechuudha waan biraamti. Ati fakkeenyaaf
gara gabaa tokkoo deemtu maarkeeting yeroo gadi buutu waa wayii bitta. Yeroo waa wayii bitta waa wayii kennita jechuudha. Ati qalama tokko bituuf yeroo gara dukkana yookiin immoo gara qinxaaboo suuqii tokkoo deemtu maal goota jechuudha. Qarshii kee ni baasta. Achi immoo maal fudhatta? Qalama bituu barbaadde qalama kan kee fudhatta jechuudha. Kanaafuu effektiin isaanii eenyummaa irra jiru kan jedhu eekojiin isaa irratti sirriitti baruutu sarara eegama. Kabiraa financial statement isa jedhamantu jiru. Waan waggaa tokko keessatti ji'a tokkotti ta'uu danda'a, waggaa tokko keessatti ta'uu danda'a. Waan hojjette kan wanta irratti report gootu financial statement jedhama jechuudha. Isaanis afuridha. Tokkoffaan income statement jedhamudha. Isaan kagaliif baasii kan kee irratti riippoortii gootu jechuudha. Income and expense. Kabiroo immoo balance sheet kan jennutu jira. Inni immoo qabeenya kee idaa keetiif akkasumas haftee qabeenya kee kan jennu qabeenya kee irraa gross qabeenya kan kee irraa liqii kan kee hir'istee kan argattu haftee qabeenyaa kan jennu isaadha. Isas kan riippoortii irratti gootu balance sheet isa jedhamudha. Kan biroo immoo cash flow statement kan jennudha. Kun kan ibsu maalidha? Biizinesiin tokko yookiin biizinesiin ati qabdu tokko hagam takka waggaa tokko keessatti kaashii kan kee affect godhe yookiin kaashii kan kee irraa meeqatu irratti meeqatu itti dabalame kan jedhu isa sirriitti ibsadha. Cash flow statement akkuma maqaan isaa waa'ee kaashii kan kee waa'ee maallaqa kee qofaadha waan baraan dubbatu. Maallaqni kee maal bite? Maallaqni kan kee galii meeqa argate? Maallaqni kan kee akkasumas liqii meeqa kafalee kan jedhu isa adda baasee baalaansii kaashii isii dhumaa san kan itti argattu jechuudha. Kan biroo immoo arfaffaan retained earning statement of the retained earning yookiin immoo owner's equity kan jedhamutu jira. Akkuma dura dubbachuuf yaaletti qabeenya kan kee irraa liqii kan kee hambistee hafteen liqii irraa si hafte sun kan irratti report godhamu statements of the retained earning kan jedhamu jechuudha. Egaa kana beektanii boodatti amma gara